Goggogaa isa. Duba kana barbaadan Arumata bocala kan. Dhageeffadhu ani dhala amaara xiqqeenna kiyyaan fuudheeti jireenya kiyya laayifummaa yoo faranjoonni cinaa kiyya dhufte malee uummanni gowwaan safu jedhee of keessa albayee paantii udaan guutu kun dhiqaa kiyyan ta'u. Dhalaan ani itti amanullee dhalaa akkam beektaa dhalaa jidaara qabattee laal mudhii isii kana dhommoysitee qaceellana kennitu of keessaa baate. Akkasii yoo walitti isii diigee takka laali akkasii dhageeffadhu sitti himamee abba ani badaadhaan dhageeffadhu ati jalli. Dhageeffadhu sitti hima uummata bocola kanaa miti. Nikaa asii dheennaan ani dhugaa asii himala. Dhaabee asii sitti oofee sitti addaateeti akka qoytee ibiddi jala shidhameetu mudheen tun qoytee boodarratti addaan si baasee way ummaati jettee maqaan dha'uu danda'udha. Maaliif beektaa? Akkasii malee likkii naan dhufan akka namni tuqee maal jedheetu kan jedheetu haqqisuuf akka gartee saree dhiiga arraabdee haqqisuuf deemu saree uummata wasak. Akkasii miti jaalalli geemaa laayifummaa isa dhuma hanga ati uf qabbanaa yaada galfadhe yaa abu aanan kana nagga guuti jetteeti boodarra si barbaachisee jedhettu sitti godheeti. Daalee kee kana handhuuraan na dhootee akkasitti walitti moyxee rafta kaafata boo facaate akkasii malee ani hin fedhu tuttuqaanan biraan malee kan beeku. akkasuma beela akkas ta'uu qabaa dirqama. Jaalalli illee tartiiba kiyyarraa maali beektaa? Akka an fedhun na keessa kaayoo ati jette likkii naa dhufa amalli kiyya akkas. Tartiibni kiyya akkas. Dhaabee daraqii isaatiin si qaxaqqaxasin jedhani kaasedhe Allah ani dhalaa gurguddaa kana maa jaaladha beektaa? Dhayaa keessa sii tola. Wallaahi billaahi dhayaa keessatti.